Wanti Feesbuukii koodhaa guutumaa guututti akkamittiin ofirraa dileetii gochuu danda'a jettanii warri na gaafatan koomentii jalatti jechuudha. Amma isinitti agarsiisuu dhufeen jira jechuudha. Garuu warri akkaawuntii keessan dileetii gochuu hin barbaanne garuu irraa baradhaa barumsi nama fayyada malee nama hin miidhu jechuudha. Karuma kanaan warri gama chaanaalii koodhaa dhuftan jechuudha. Baga nagaan dhuftan chaanaalii koo foloo naa gochuu hin dagatina. yuutuubii koo barumsa adda addaa irratti isiniif gadhiisaa jira jechuudha. Karuma kanaan yuutuubii koo sabskiraayib naaf gochuu hin dagatina jechuudha. Karuma kanaan subscribe naaf gochuu hin dagatina. Maqaan YouTube koodhaa Maamush TV isheetu kana jechuudha. Ishii diimaa kana yeroo tokkoof gadi qabdanii jechuudha. Ol gochuu hin dagatina jechuudha. Karuma kanaan karaa barumsaa dabarra jechuudha. F-Lite keessa galle jechuudha. F-Lite keessa yeroo galle jechuudha. F-Lite keessa yeroo galle jechuudha. Akkatti nu dhufe jechuudha. Mallattoo sarara sadiin ishii gubbaa kanarra jechuudha. Sarara sadeen kana yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha. Yeroo gadi qabna akkatti nu dhufe jechuudha. Yeroo akkatti nu dhufe ishii sitting jettu kana yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha. Yeroo akkatti nu dhufe jechuudha. Personal and account information kan jedhu kana yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha. Yeroo akkatti nu dhufe jechuudha. Account ownership and control isheetu kana yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha. Salamaffaa kanarratti yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha. Akkatti nu dhufe jechuudha. Yeroo akkatti nu dhufe jechuudha. Delete account kan jedhu kanarratti jechuudha. Asirratti ture waan ta'eef jechuudha. Delete account kanarratti asirratti jechuudha. Iddoo kana orangaadii gochuu qabna jechuudha. Jalqaba asirratti ture waan ta'eef jechuudha. Asirratti gadi buusuu qabna jechuudha. Azaa continue yennaan jechuudha. Ammallee continue ndetu account kan jedhu kana yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha. Yeroo gadi qabna akkatti nu dhufe jechuudha. Yeroo akkatti nu dhufe jechuudha. Kan miseenjeriidhaan waan nama hojjaa turtan ejjetii keessan adda addaa isin jala haa badumoo gadi buufachuu dandeessan yookaan isin haafuu jedha hambifachuu yoo barbaadan karuma kanaan hambifachuu dandeessan jechuudha. Guutumaa guututti amma kan inni isinitti agarsiisu jechuudha. Akkaawuntii keenya guutumaa guututti dileetii gochuu akkamitti dandeenya jettanii warra na gaafataniif jechuudha. Guutumaa guututti dileetii gochuu waan barbaadaniif jechuudha. Dileet akkaawuntii isheetu kana yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha. Isa kanarratti jechuudha. Dileet akkaawuntii isheetu kana gadi qabna jechuudha. Akkatti nu dhufa jechuudha. Yeroo akkatti nu fide jechuudha. Enter password isheetu kana jechuudha. Password keenya itti galchuu qabna jechuudha. Enter password ishee jechuu kana jechuudha. Kaza password koo itti galchee jechuudha. Continue yennaan jechuudha. Password keenya itti galchine continue yennaan jechuudha. Delete account. Account amma Facebookiin kun jechuudha hanga guyyaa 30 ji'a tokkoof deeffachuu dandeenya jechuudha. Hanga ji'a tokko guututti ji'a tokko guutu gidduutti yoo nu marare jechuudha Facebookii keenya deeffachuu dandeenya jechuudha. Kana achitti garuu ji'a tokkoon achitti deeffachuu hin dandeenyu. Akkaawuntiin kun jechuudha guutumaa guututti ni badaa jechuudha. Anama isinitti agarsiisuudhaaf akkaawuntii kana wanta hin baneef jechuudha. Guutumaa guututti anis dileetiin godha jechuudha. Karuma kanaan akkaawuntii keessan ofirraa dileetii godhuu dandeessan jechuudha. Nama dileetii godha jechuudha. Create new accounts jechuudha. Akka haaraatti banadhaa jechaa jira jechuudha. Wanta banachuu hin barbaanneef jechuudha. Isin amma ofirraa balleessitanii karaa kanaan banachuu dandeessan jechuudha. Haaraa galatoomaa subscribe naaf gochuu hin dagatina. Gaaffii qabdan koomentii jalatti naaf barreessaa.